Abu Muazin baana. Namni sun baay'ee wasana natti dabree jira. Yaa akka waan gaafa Muhammad Bayaan amma dheengadda sagalee wayii tokkon arge viidiyoo tokko arge kalee sama dheengadda inni irraa haasa'insaa Muhammad Bayaan akkasitti kabaree maaree beeku maaree ayyeen jedhu bakka waa yeroo hedduu baay'ee natti haase yeroo hedduu baay'ee akka shari'aa islaamaatitti akkuma waliin beeknu namni tokko yoo dogongora san keessa hooqaa miira kalaqiitiin haa ta'u ma fedhes haa ta'u dogongora keessa dogongora ofii san irraa deebi'ee ibadaa godhee gartee hawaantayyee waa jiraatu taate hamtuu isaa san duuba deemanii haasa'uun akka shari'aa islaamatti dhoorgamaadha abbi beeku. Dhoorgamaadha. Hamtuu nama tokko haasa'uun takkaa'u dogongora nama sanii haasa'uun. Amma yeroo sadii yeroo afuranii miti Abu Muaz mee ustaazuna ammeenya fi sinuma gorsuudha fi bakka hin taane ammallee anarratti jedhu waa'ee hojii haasaa jiran namni sun bakka dhaqu hundatti ittis ta'e tokko ani nama miidiyaa qabu nama ofirraa is dubbadhu nama ofirraa is dhoorgullee danda'urraa tokko kana maaliif jennaan haa ta'u diinaa gammadaa hooqaa hin jijjiiramti amma warri kiristaanaa beentanii barniisni jirti amma yoo asii gartee tayyee jenne jira garuu ani naan kabaja yoomillee taanaan hin kabaja hin jaalala akkasumaanoo sadii jirtu taaptaap hin gootanii akkasii jedhu ustaazunaay Abu Muaz bara ammeenya fi miti gaarummaadha fi taani jechuun maaliif bakka hin taane of dhaabaa maaliif akka daa'imaa taa'e inni ustaaza miti isiniin jedhaa waan isa galchuu jiru mee qofi fakkeenyaaf kenna akka waan qoyi dhiiroo itiqaada yookaan qoodamiinsa kubriidha isaan bareenni sun bareen jajaar. Taaptaap hin gootanii booniyyaa leenca gadinnis tu'an. Abu Muaz ammeenya fi miti obboleeyyan ni baru. Isuma gorsuudha fi inni maaliif maqaan addaa jedhama inshallah ittiin naaqaa. Caatiin bu'aa miidhaa qaban jedhanii mee 5,000 galchaa taaptaabee. Afuun dhiifama namaa natti dhufe. Kuma dubbata. Kun fuudhaa namarraa banuuti afuun dhiifama. Kun kana amma fakkeenyaaf ani wallaahi rabbii kanaan natti arga. Yeroon fakkeenyaaf jecha sana akkas jiru. Miira namaatiin hin godhe malee itti yaadee qalbiitiin yaanuu nan godha jedheetu waan kanaa itti abaddan akka sammuu namaa yaaddisanitti nama sanii miti asiin nama rammalee. Yaa wal keessatti jira. Na caalaas namni amantaa jaalates amantaa kabajuus hin jiru. Deem kun kabaree dhibee deem kun bare qoy boon. Eessa dhaqee kabare mana peentee dhaqee ammaa fi micaa sanuu ni balleessa ani bara. Wallaa. Bar uummata akkam seeta bara. Minaa gabbaa shaadaa maaltu singee. Hayabboo kiyya qaadee kan itti balleesse oo rabbii keeti. Rabbii kee dhiifama gaafatta yaa rabbi yaa Allah jettee. Kuni kana. Dhageessa lammaffaa akka waan kaleessa gartee akkanatti ammaan tana dhokaasan ka'u biifuu islaamummaa ala faada achi jira. Afaallaa islaamummaa irraa deeman. Kadaan gartee islaamummaa irraa akkanatti achi akka waan islaamummaa irraa quuqama qabaniititti. Nama tokko gartee qacam godhanii gartee namuma sanarratti fiigu. Dhageessa kanaa jira jechuudha. Kuni kana nuti kanuma kaleessas akkuma isin nu beektan sani jechuun barbaade ustaata kiyyataniin dhaabbadhu waa'ee kootii keessaa baay'ee waan beetellee haasawaa jiraatus ani immoo nama sirra islaamummaadhaa dalage jeetan adiisitti manan Abu Muaz tokko ati asirraa amantaa fi amantaa walitti buusuu malee shahaadaa lallabuu malee yoo haqa dhugaadhaa san dubbanne gatteessee nama barsiisu warra shahaadaa qabsiiftu san eessa keesse meeqaatamtu gara islaamummaa irraa gara kiristaanummaa deeme buleessa. Hai ani Muhammad Bayaan irratti quban laatu dhiis. Ani wallaa obsee hin jiru yeroo hedduu yeroo lamaa fi sadii waa'ee kiyyaa haasa'an namni kun
Hinjaaladha hin kabaja taa'ii akka amantaa islaamaatitti inumaa hun ta'u nama tokko gartee deemi bagataa aboo ani yeroo ati deem baga deeme jettee kanatti gammadisaan barallaan achi as beetan siitti hoflee akkanatti sirra kaayyadhaa bara wallaahi shoo akkana galaa akkana laa kamiitu islaamummaadhaa quuqama qaba yookiin ajandaadhaan si baasa yookiin akkanan si gara tokko kana lamaffaadhaa mana hidhaatiitu qaba isa sirreessaa minaamini hajaan kunis jallam kun hin jiru dhageeffadhu yoo ati badii yoo abbichi mana hidhaati illee sirrisun illee bara fidee ragaa hin jiru ragaan jallam eessa jira ragaan ragaa cubbuuti illee warra waa'ee sabuu illee jiran hin jiru eessa sanuu maan geessiif hima garuu immoo of duuba deebi'aa ilaalaa Jasani? Nah, ani hin jaaladhan. Wallah video kaleessaa san argitan miira keessa gale wallah. Sadarkaan ani gabbii irraa gartee dhukkee irraa kaasuun anagee namni sun nan tuqinii awoon nan tuqinii jedhan kadhadhee jibbadhe wallah. Hai inninis nama sheekaati anis nama sheekaati ustaaz Muhammad Bayaan yoo naan janis minaa gabbaa abbaa kiyya qaalib. Akkuma kaleessa naa gartusanis isaa ijoolleen gartee warri wajjin ilmi barannullee waliin as teenyee barsiifne yoo gam xiqqaattu guddattus paarsaantaa 100 keessaa 30 gongorus 70 ofittan amana ilmi dhokadheetillee hin qaraayisu achi as beetan qaraayisan kuna kana dhageessa kaleessa akkas ture kaleessa minaamini akkas ture akka waan ofii keetiif hin dogongorre tokkotta waan ofii keetii akka mucaan tokkotti hin ta'uun akkasii ustaaza xiggeessaa jira jedhu ustaazu namee dhiisaa inshallah rabbi kana malee yoo inni natti dubbatu taate duggarsa kun ustaad Khaalid Abdoo kan as jala jiranis simbira jiran itti hima narraa dhoorgaadhaa bumaasisan aniin tuqu naman tuqu naman ga'u gorsanii barsiisuu si gorsan si gorsu dhimminni amantaa ana Muhammad Bayaanirraa haasa malee amantaa islaamarraa haasawan jiru yaa amantaa irraa haasa'u amantaa irraa haasa'u Muhammad Bayaan jedhii maqaanatti dhee taanaan anaa fi si islaamummaadhaaf dalage walii asbaabne isa kaakaleessuma shaadaa qabachiisee nama yoo hagam xiqqaatte namni gara islaamarraa gara gartee amantaa kaleessa irraa dhufetti deebi'e nama 400 fi wayi yoo hagam xiqqaate gadiin gasii baasan beekati waa usine malee dhaab walirraa wal qusachuun bareeda arbaadeeti. Ustaazu naa barsi gorsan malee arraba miti jechaa yeroo barsiin gorsanii si gorsanii akka kana goone masqalii kaayyattaa. Laal maali eessatti hin arge anaa rabbi gadi du'an bira qabbaru eessatti hin arge. Kubriin afaaniin amaniif namni ni kabara. Amanaa ummata kitaaba gadi laalle kanaa wajjin barmataan kubaa jira bar inni bare amma mirqaanii jira hangimta isaan ilmii qaraan hangimta akka isaan akka kitaaba gadi jallaalan nama dhiba wallahi hay yoo qaamaan jawaariyaa feeti yoo hin dalagin ati afaan qofa jetteedhaaf kaatee deemtee yoo kan daleenoo maa shaadaan fakkeenyaaf ogaa arkaana shaadaatti irraa shaadaan tunu bar ulaagaa qabdiyan shaadummaan tunu ustaad nalagaa jirtu sinirrarreen beeku waan tokko siniin jedhu inni barakka jedhe maaliif akkana godha maaliif holxuqqeessa inni nama baay'ee barsiisee nama dukkana keessaa nama ijoollee baay'ee ifatti baasee kitaaba meeqa nama xumursiisee quraana meeqa nama buusise isin dhugaa dubbachuuf anarra gaasanii afziidhaanuu nama qaraasisaa ture sin inni rabbi garuu isa harka ji no qalbiin tiyya isa harka ji irti jechuun kun miidiyaadhaa miiree walitti fuuluma hawaasiif no gaafii tana qofa naa deebisi qalbiin tiyya isa harka ji irtiin sin jedhe isa harkan jirtu garuu dhaamsa obbolummaa sinii qaban ka rabbii san gaafatu qaba gaa yaa rabbi qajeelchi jechuu qaba gaa indee
ما كان داتا كان داتا يعني ما يلان وي أكم داتا كتير جد أنديسات يوقع كرتيه دي أيه جد أنديس أيه سارفتون هاي Ishi ati gaariin godhe jettee yaadamee ustaazu ati mee gaafa masqalii irra godhattu. Masqalii gara duwwaan harkaan qabadheereen harkaan qabadhu suuraa maaltu naagal jedhan aappiidha bilbila ndee maaltu naagal arraba keessanii barsinanii kiristaana jettanii qotaa namaatiif godhu maaltu naagal jedhan wanti qotaa namaatiif godhanii fi wanti gartee wantayyee godha waan ladda kenna. Arraba keessanii baranii kiristaana ofiin jettame ustaazuna. Bar afaan kiyyaan jiru meeree hojii kiristaanummaan na godhu isaan dalagees kenniga. Salaata dhiisee Ingoone garuu arrabumarra gaabawusi arrabumaa miti ree. Haadiyaan egaa kanamaa dhiisati kan si qoratu surabbi kan si gaafatu surabbi abbaa kiyya qaale. Hayi salaata shanan ni salaata. إن قرأت بسم الله الرحمن الرحيم اتبوت إنسومنت إبادة قوت إنما سين كابر هاي يجدو إن قرأ سفت أمس راب قوت قرأت أمونا جال كابو من ديما أنا جتاوس كأكنا نراك أراكنا كماتم تجيسي أما كون أما من تنا قرأ سفين ديما موجود أيه جد جيسي Ustaz Abu Muazi sirraan dubbatin hadisa ustazuna sababbi isaa inni ammeenya fi miti gaarii abbuma kere waaqa eenyummaan hundaanan ofirraan organ hanga yoom namni akka qiyyaan arraafaan babbanan hindi sun nde hay abshir miira keessan to'addaa ustazuna miira keessan to'addaa nama hamachuun nama dubbatuun hamtuutu nama haasa'u dogongora nama haasa'uun eessa jirti shari'aatamtu isa ajaji shari'aatamtu isaa kennoo هيا شريعتهم جيسا إيساقن أنا ما أقولين ديس والله سلمانو شيكا سلمانو لما دا نما قمرا ديني قبدن نما قمرا قرآن حديثا قبدن يعني سنجالة هم بيكو بابا كي لا سنجالة هم بيكو غرو أمينيا نتفكان نسين جدلا أنا والله لا أكثر شريعة سلامات تلام ننو تقو يود دوغونغورو أوفيسان إرايو جيبي خطوبة يوخاو ديبيه ربي ساري فما قابل خسلات خيبادة قل يوخا أرجن خطوتات دوبا ديماني قبا اتلاتشون هنتاتو الأورغان أبشر زنغا جاكو دوبا ديماني حركان قبا اتلاتشون الأورغان قالي أكا شريع إسلامات توقو خانا تغيسي يو تاتي نسيا بلوس نسيا dhaamsa gartee dhaamuu fi anamma yeroo baay'ee namni nan jibbines nan xaxnes na siyaan na dhaamus na gorsus wallahi dubbiin isaanii onnee gannama seentu eenyu nan ustaatiif isaa hasansan wallah nama baqqaa akkaan baay'ee jaaladhuu fi akkaan gartee kabaa jiraa nama hamtuu waan ati kaleessa dalaydisan siyyaa Assalamu alaikum. akkati irraanfattee kaful durarratti jabaattu irraa sasiitaa isurraa namni. Assalamu alaikum. Akkana. Wa alaikum salam Khadir. Nagaa anamma kennaafin waade naafi takka qaba. Dhaapooti ustaad mama naafi kennaa wali dhiisi. Naafi kennaa wali dubbataa dhiisi ati anaafi ishii wali dhiisi. Kennaa ati ammaan tana yeroo amma jirru kana keessatti waan dabresaniif dubbii deddeemanii qoqqotanii waan biraa ammaas nama keessatti godhu maaltu fite maaltu immoo masan irraa waasoo fite mi'aati naa deebisi. Hadirri faallaan dubbatiin obboleessa koo isaantu dubbateetu akka jedhani na arrabsee waan hin taane naan jedhan Abu Muazi jedha ammeenyaaf ta'uu malaan jedhee malee obboleessa ani yooma waa'ee durii dubbadde kadir ilaalaa dubbadde obboleessa kiyyaan ustaaza kiyya isaanii. Bara akkasiin kennaa akkas hin jenne bara siis haa ta'u dhimmuma isas haa ta'u. waanuma argitee duraatiihu amma bar isaanii jedhe kadir anaa miti kakkaase bar isaan Muhammad bayaantu jedhanii bar isaan tufaase. Waan durii maaliif dubbataa jedhame. Dogongora namaa bara akkeechu jirtuun qo'ee meeshaa Muhammad Ustaaz Muhammad qo'ee bara kennaa laal obboleettiiti akkeechu jirtu waan sanatti godhuun
sirriidhaa jetteen inni akka sirriin ta'in duraa was beeti dhiifamallee gaafatee deebi'eetiin jirallee jee wanni jee as deebi'e. Amma dhimmuma sanuu haasa'uun fakkeenyaaf maaliif amma waan biraatiif hin jenne ilaal kennaa teenya. Namni tokko waan takka eega dogoggoree irra dabre yoo qoqqottee itti kaaftee nama saniis nama isa hordofuus amma jala deemanii nama hedduu isaa arrabsaa jira. Maraataa maarree jaanii koomentii yoo kanaaltu taate. Amma namni san isa kanarraa dilii guurrate moo guurranne. Egaa amma inni isaan sana arrabsuun ni jira kennaa. Inni hama sunuu hama amma fakkeenyaaf inni kun nama tokko tuqaa jiru. Ani badiin kiyya shimaan ati mee kana balleessite ani ka Abu Muaz na arrabsanii jennaan hammeenya fi miti si gorsanii jedheen. Tayyibani maalin balleesse mee asitti? Maal jaanii si arrabsanii jechuudha. Keessaan na gorsanii keeneen na teenya. Sinitu sirratti kaasame ustaazuun annatti deebitanii sini. Viidiyoo san baraatee agartee. Facebook irratti hin argini namaan hin argini. Laal bootaa'ee jallakaa'ee maaman na dhagaye laal kenna akka seera Oromootii fi akka gartee dubbii Oromootiif akka shari'aa rabbitti ilmi namaa tokko yoonii fi gartee badiis irratti arge kophatti akkuma shari'aa islaamattu bar nama tokko haga dandeessu ni gorsita yoo dadhabde qalbii ta'e jaalala isaaf qabdu yookaan jaalala waan duraanuu rabbii jaalataa miree nama kana jaalala san irraa qabatte yoo dadhabde biloo goote bira kuttee yoo nama dandeessu taate habala gurratti itti qicceetti taa'e jechuudha. Hanguma kana ilma namarraa wanni jiru. Wallaahi kennaa teenya laal ilma namarraa namni adda dandeenya amma naafi kennaa yoo akka feene wal arrabsine naafiti waliin nu araarsuu ni danda'an. Garuu nama ilmi beeku nama gartee maqaa ustaazaa qabu wallaahi ama tokko nama maqaa sheeka kaniin qaamaan beeku ka hadiisaa asumarraa himu sheeka akka isaatiin amata meeqaasirraa waliin ooduun harkayaan. Qiimii isaaniin dhumtu. Lafatti illee manguddoo sheekaa meelaalima nama sheekaa dubbumata akka irra korummaa horeefarra ta'uu maal irra walolan. Ifi immoo asirratti hadiisni isaan nutti himan namni rabbi sodaatu namni musliimaa guyyaa sadiirra walitti naaruu walirra yoo aarte kan akkana taataa siin jaan. Saa olaala. Ifi immoo walitti naaraaraman wal arrabsan wal hamatan wal duuba deemanii. Yoo amma deemtee fakkeenyaaf maamma kanaan Abu Muaz saniin keessaan dheeytee maaliif akkanaan jettee gaafattee jirtaa jetteen deebii takkan qabu. Ustaaz Muaziin keessaan dheeytee obboleessa keetii gorsitee jirtaa si jalaa didee yoo jetteen amma deebii takka siif hin qabu. Sababa tokko siif hin qabu. Asumarra viidiyoo irra waraabuu malee. Kanaafuu namni waa beeku tokko hawaasa dura wal xiqqeessee gartee waan gartee namni nuti akka keenyaa wallaalaan kuni wahuma atii fi si afaanii bahu qofa garra malee maal irratti keessa kanaan jettu hin beeknu. Namuma san si jala deemnee arrabsuu malee sababa ati waa jettuun hin fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf Abu Muaz yoon irra viidiyoo waraabe hordoftoonni isaa guutuun anumarra badii mura malee maaliif Abu Muaz kun isa kanarratti kana jaa meebi Abu Muaz hammeenyaanaan jechuu dhiisuu danda'a. Gorsaanaan jechuu danda'a. Ammoo namni isa jala deemu hin hubatu waan san. Kanaafuu amma ani maalan balleesse kadir menna dhibwana ati waan durii maa kaastan nan jettu ani yoom hin kaasee jennaan obboleessa kee ustaaza kiyya wajjin walitti nanaxxaate minaasibano. Haala kee walitti isin hin buufne ani ilaal waan ati jettee wanni naan ol nagalchi jeeniif tokkoffaa wahuma sanuu kadhiifta koomentii barreesseetiin dhiisi jaan waluma deddeebiftan wanni nani siin jechuu fedhe waan san sirri gootee jettee waan inni dur godhe san kaa masqala hidhachuu waa'ee masqalaa fa deddeebitanii deebii haasa'uu jiranii akkanaan godhee masqala akkasiin godhee dhimmi san kutee maa dubbattaniidhaan amma isaas haa ta'u siisaa ta'u si qofaa meeqaniin dubbadde dhimma amma masqalaatii fi maali kana deemi isaaniitu akkana deemaa uufi rakkoon qabunni deemi isaaniitu akkana deemaa jira wallaahi Oromoo sanii dubbattu kanna bar wanni jeefama koomentiilee deddeemtu saniitu laal ilmi namaa keenya kun kennaa teenya hin hubatu waan ati jettuun san bar Ustaaz Muhammad jechuun